Oduu gammachiisaa hordoftoota amantaa musliimaa hundaaf aagaa dhagayaa wal dhageessisaa seenaa Harawaa magaalaa Asallaa keessatti hojjetamuuf jira. Yeroo dheeraa amantaa musliimaa hawwaa kan ture magaalaa Asallaa keessatti hojjetamuu fi pirojektiin ijaaramuuf tarkaanfiin isaa eegalamee jira. Akka biyyaatti amantaa Islaamaa guddaan kanneen tajaajila armaan gadii of keessaa qabu mana barnoota hanga kutaa 12G+3 kolleejjii Islaamaa G+4 masjida G+3 kan sadarkaa isaa eeggate. Iddoo salaata Iidaa bifa addateen jiddugala gabaa guddaa hundaaf mijataati. Biiroowwan tajaajila Islaamaa Eeriyaa fi kanneen biroo dabalatee haala kana fakkaatuun ijaaramuuf qophii irratti sagantaa kana sababeeffachuudhaan baazaarii guddaa akka guutuu biyyaa fi naannootti qabamee jira. Sagantaa kana irratti keessummoonni gurguddoo hedduun irratti ni argamu. Pirezidaantii mana marii dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Gaalii Muktaar, Pirezidaantii mana marii dhimmoota Islaamummaa Ustaaz Haydar Kadir, Pirezidaantii dargaggoota musliimaa Itoophiyaa Ustaaz Shu'eebii Shamsuun, Pirezidaantii dargaggoota musliima Oromiyaa dabalatee hooggantoonni biroos irratti ni argamu. Doktoroota keessaa Dr. Jeelaan Kadir, Dr. Abdallaa Kadir, Dr. Kamaal Haaji Galatu, Dr. Muhammad Hussein, Dr. Jibriil Qamar, Dr. Muhammad Kamaal Tilmo, Dr. Muhammad Saalii fi kan kana fakkaatan du'aattota keessaa Ustaaz Ahmadiin Jabal, Sheek Amiin Ibroom, Ustaaz Jamaal Aliyiin, Ustaaz Sufiyaan Kushland, Ustaaz Qamar Hussein, Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa, Ustaaz Kaamil Shamsuun, Sheek Abdusalaam Kadir, Ustaaz Abdallaa Idriis, Ustaaz Haji Mustafaa Hussein, Sheek Muhammad Raabi Hasan, Ustaaz Xaayir Galatoom, Munashid Abu Maayrii dabalatee namoonni hedduun sagantaa kana irratti ni argamu. Maal kana qofaam biyyoota garaagaraa irraa keessummoonni fi hooggantoonni biroos affeeramanii jiru. Maarree waamicha sagantaa guddaa kana irratti isinis affeeramtanii jirtu. Guyyaan isaa gaafa guyyaa caamsaa 10 ji'a 9ffaa bara 2017 yookiin akka lakkoofsa hijraatti Zulqaa'idaa 20 bara 1446 guyyaa dilbataa ganama keessaa sa'a 2 irraa kaasee sagantaan kun ni eegalama. Irraa hin hafinaa seenaa addaa hojjetamuuf deemu kana irraa haftanii hin gaabbinaa isiniin jenna. Walargaan gaafa caamsaa 10 ji'a 9ffaa bara 2017 dirree istaadiyoomii magariisaa magaalaa Asallaati.